السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كبون وردفتوني ورمتي يوتيوب درجرتو سنين جتا رمال قبطي رفتو جتنا روم مقانوس قبطي لفه بدا فمتو تيوتيوبر بداسي كيسا مقانوس نمتوك مقانوس دبرتي جبدولا نوادا خنان ورا ديرا فانا يريلتي بداسا فدتي جرتي ما شاء الله تبارك الله بدازني كان الدنيا كفامي كاخرة دينا ما كنت ربي سياتا جيسو والله المقانس فكينيا دبرتي جبدوتي نما رجتي ميديا كان رتي أخلاقا ومهون دانو جتشو كان على إزرة اللي وان بروم سقابو برسيتي متلي نما كايزي كانت توجتي صدركا بداسا كان أقو ربنا حاتاسي سججة والله المقانس الدو تكاني يعني يرو إسي يمن جرتو راقاسينا نردفاني garuu maashaallah har'a kun badhaasa fudhattee jirti. Dhugaa dubbachuuf muqaanis nama jabduudha. Waa hunda keessattuu biteessin haasoftuu fi wallahi chaanaala isirratti yeroo hojjettu waan babbareedaa irratti hojjetti. Kanaafiyyuu gaa fakkeenya muqaanis hin godhachuu qabnaa warroonni immoo waan hin taane akkanumatti nama arrabsuu fi ajanduma namaa ho'isuu irratti fokas godhee jiraatu kuni osoo akkanatti hojjetanii waan dubartiin yoo jabaattee hojjettee akka dhiiraan wal qixa taate nutti agarsiiftee jechuudha. Muqaanis maashaallah jabaatanii hojjennaan wanni itti hin gayamne tokkoyyuu hin jiru. Hunarra jabaattee hojjettee haadha badhaasaa taatee jirti. Rabbiin ilmaan isiilleeti walitti isii haa deebisu. Namni jaallatee ilmaan ofirraa hin fagaatu. Muqaanis dhugaa dubbachuuf dubartii obsituudha. nama waa obsu nama waa illee dhoostu dhugaa dubbachuuf akka shamarran harargeetii miti isiini dubartii jabduudha. Dhugaa dubbachuuf akka shamarran harargeetii miti isiin jechuudha. Shamarran harargee walumaan agarra wallahi muqaanis maashaallah tabaarakallah akka dubartii oromootti kun badhaasa fudhattee jirti. Waan hedduu nama gammachiisu jechuudha. Namni guyyaa tokko yoo hojjete keessaa nama baya bakka guddallee numa gayaa jechuudha. Yeroo gabaabduutti ilmaan isiilleetiin rabbi walitti isii haa deebisu jecha abbaa manaa isiitii wajji walitti isii haa deebisu jecha kanaafiyyuu fakkeenya muqaanusiin haa godhannu isiniin jaa hordoftoota kiyya. Muqaanis waan gaarii namni hojjete kun wakkatti badhaafama. Kanaafiyyuu namni nama arrabsu gaa'eessattuyyuu faayidaa hin jiru. Yoo namallee wal dhabee rabbillee wal dhabuu taate malee nama argitee akkaataa uffannaa akkaataa kalaamaa baay'isii waa hunda eeggatee deemuudha. Naamusa ofii eeggattee nama jiraatuudha. Kunoo naamusaan hojjechuu isii warri yuutuubii ragaa ba'ee fi badhaasa kennee fi jira. Isiniin jaa hordoftoota kiyyaa muqaanis fakkeenya godhanne haa hojjennu isiniin jagaa yuutuubaroonni baay'een jechuudha. Akkanumatti ajandaa jala hori'aa oolani oolle jechuun anumaa wajjiin iyyuu ajanduma jala hori'aa oolla. Yaada mataa keenyaaf innee yaada bilchaataa yaada babbareedaa namaafis barumsa ta'u haa hojjennu jecha. Akkasuma gaa namni keenya walirra duuluu wal arrabsuu wal xiqqeessuu yoo xiqqoo takkate gurguddatte gadi qabanii wal deebisuu malee faayidaa biraa hin qabani. Kun akka raggaa dardarri kunillee warra badhaasa fudhateerraa isaa warri dhiiraa kunis warra badhaasa fudhatee muqaanis fa'aa wajjiini yaani waan muqaanis waan hedduu na gammachiifteen irraa dubbadde inshaallah rabbiin nutillee sadarkaa kanaan nu haa ga'u jenna gaa yuutubara xixiqqaa kanallee rabbi sadarkaa kanaan nu haa ga'u. Ajandaan birallee hin jiraas duuba kanuma isiniin jaagaa hordoftoota kiyya jabaannee haa hojjennu. Warroonni chaanaalii keenya xixiqqaa kuni chaanaala keenya xixiqqaa kana guddifannee nutilleen sadarkaa badhaafamuu kanaan rabbiin nu haa ga'u. Wallahi muqaanis maashaallah tabaarakallah hedduu takkaan hin gammadee. Kan muqaanis yeroo baay'ee ni hordofan ture. Muqaanisii fi roozaa hedduun hordofa isaan moofnaan illee nan hordofaniin ture. Garuu dhugaa dubbachuuf wallahi hundi isaaniitu muqaanisiin hin gahin jechuudha. Maaliif jennaani amma piraankumaa fi waan adda addaa kana malee muqaanis hedduu takka wallahi gahe hoggaa haasoftuillee nama ofitti nama hawwataa haasan isiiti. Maashaallah hundummaan isaanii yaanii bareedumaa san isaaniitti garuu muqaanis jabaattee hojjatte ilmaan ofii irraa hunda kan hin fagoo jirtu jechuudha. Wallahi ammallee waa dalagaa ofii addaan hin dhaabne waan babbareedaa dhuftee jirti.
nama argitee haala fi amala gaariin hojjetudha inshaallah. Rabbiin gaa wallaahi yaadaaf muraada isii haa guutuu fi ani obsituudha jettee feesbuuk irratti immoo ani ati obsituudha yaa ummu kaanis jettee uffaisiitii ofii barreeffatte hara gudiin dhufe kun amman tana kun ammaati baadhatii fi ibsichaa fi maakin bakka tokko dhungoo walirraa afuufan gaa eessaa seennu yaa jiran eessa seenna guyyaa guutuu haadha faati irratti duulaa oolee ummanni haati faatetii fi ummanni dhungoo lafarraa wal fixe yaa jira keenya walirra duuduu haa dhiifnu wal haa kabajnu. Dhugaa dubbachuuf haati faatillee nama naamusa qabu nama kabajaa qabu nama argitee wallaahi gara laafettiidha. Kanaafuu dhaloota kiyya kun haati faatetii fi ibsishaan har'a guyyaa guutuu makii ibsishaa gahiin akkamitti isheen si ilaaltu ati usteetiin akkasitti ijaartii tantee jabeessa laalta ibsishaa garaan laaftu ati makii ati garaan laaftu jechaa oolaniini kun uummanni gaa garaa laafanii jiran si'a garaa walii laafanii jirani akkatti kun uummanni dhungoo gitti walitti godhe gaa'ii balaan buute anana taatee garaan nan danda'u makiin tunuma fayyaalittiidha. Hayi maal jechuu anuman ta'iniif kam toora joonni akkana hin jirtu abbaa fedhe man taane jaarsa kiyya qubaan tokko ani nayyamu dubbiin jabdu. Kanaafiyyuu dubbiin jajjabduudha. Isiniin jaa hordoftoota Oromtittii YouTube isiniin jecha hedduu takka naa galatooma warri chaanaala kiyya kana naa jajjabeessaa jirtanii chaanaala kiyya irraan tanaa fi torbee kana hedduu takka subscribe illee naa dabalee sa'aatillee maashaallaadha. Kanaafiyyuu inshaallah akka moonii ta'u inshaallah yeroo gabaabaa keessatti abdiin qaba rabbi irraa jechuudha. Wal haa jajjabeessinu isiniin jaa hordoftoota kiyya. Ajandaan xiqqaan tokkollee hin jira waa'ee roozaa jechuudha. Roozaan baddee jedhan dhufaa jirti waa'ee roozallee dhufaa jira. Roozaan baddee roozaa hin argine yoo ta'e dhugaa dubbachuuf maaliif miidiyaa gurguddarra hin finne miidiyaa gurguddarratti maaliif hin barbaanne har'a chaanala roozaa irratti wanni gadhiifame roozaan baddee jirti roozaan argine roozaan viidiyoo wayii hiriyaan isii Dubaay irraa natti ergite roozaan harka namaatiin ukkaanfame viidiyoo sayyoon gadhiise namni wal fixa waan jedhamutu jira. Dhugaa dubbachuuf warri Yamanii kun hin amanamu piraankii ta'uu mala ani amma dhugaa dubbachuuf piraankii shakkee jira. Dhugaa wallaahi guyyaan duraa hedduu rifadhe waa'ee roozaa irratti haa ta'u malee roozanii amma nan shakkee maaliif jennaan dhuguma yoo namni bade dhugaadha roozaan akiida miidhamtee jirti bultii isiisan keessatti hedduu rakkoon irra gayaa ture. Haa ta'u malee amma roozaan baddee waan jirtu natti hin fakkaatu jechuudha. Roozaan hin badne osoo baddee jechuudha. Osoo baddee dhugaa dubbachuuf namni akkatti callisee hin taa'u miidiyaa gurguddaa warra hiriyoota isii kan isiin duraa yuutuubii dalagaa turte akka Sa'iidoo akka Kuulanii namoota gurguddaa kanattu iyyuu hin beeksifama jechuudha. Kana qofaa miidiyaa mootummatti beeksisanii qaama mootummatti beeksisanii maatii isiin biraa badde kana rakkoo isaan turraan ga'e malee akkanaan kaateen baddu kana hunda sadaqaata gaafatanii jechuudha. Kanaafiyyuu wallaahu haalanii roozaan piraankii dalagaa jiran natti fakkaate ijoolleellee nama baay'eetu jalaa butee fiiganii jira. Kanaafiyyuu akkas natti fakkaatti